Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel an Barsaa Yaaqoobiiti. Baga nagaan dhuftaan isiniin jennee jirra. Egaan akkuma beekamu YouTube kanarratti barnoota qubee afaan Oromoodha kan waliin barannu, kan barataa turre ammas kan waliin barataa jirru. Gara fuulduraattis kan waliin barannu jechaadha. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya kana subscribe gootanii maatii keenyatti akka dabalamtan, warra maatii keenya taatan immoo like, comment gootanii hiriyoota keessaniif immoo share gootanii yaada fi qabdan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna. Kanneen mana keessan teessanii fedha keessaniin barnoota qubee afaan Oromoo dubbisuuf, barreessuuf, barachuuf fedhaaf hawwii guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamuun nu dubbistanii Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaatiin qubee barnoota afaan Oromoo biyya keessas biyya alaas teessanii bilbila harka keessaniin barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel like, share, comment gochuudhaan eegala. Gara barnoota keenyaatti deebinu. Let's go. Jalqaba irratti maal jedha? Mata dureen nuti waliin barannu dubbifame kana. Maal jedha? Dogoggora qubee tokkoon jedha. Maalni dogoggora qubee tokkoon? Dogoggora qubee tokkoon. Dogoggora qubee tokkoon. Qubee tokko yoo dogoggorre maaltu maal taala? Dogoggora qubee tokkoodhaan wanta ta'uu danda'u waliin baranna jechuudha. Kanaafiyyuu hanga dhumaatti nu faana taa isiniin jenna. Itti hafufnu. Amma asirratti akkuma isin argaa jirtan maal jedha? Kun gaa'oosaadha. Gogaabaa saagaabaadha. Kunoo gogaabaadha saagaabaadha. Maaltu gidduu kana jira? Raatu gidduu kana jira jechuudha. Garaagarummaan kanaa fi garaagarummaan kanaa kun raatii qaba. Kun immoo raan qabaddina. Amma kun maal jedha? Gosa jedha. Kunoo gorsa jedha. Agartanii qubee tokkitti dabalatee akka inni itti garaagaramu qubee tokkitti dabalatee. Kun gogaabaa saagaabaa gosa. Gogaabaa raan irra butaa saagaabaa gorsa jedha. Gorsa jedha. Baay'ee gaarii. Amma kanaan hima gaabaa tokko jaarraga. Mi'a dubbisnu kana. Dubbisa maal jedhaa? Kun gosa kooti. Maaltu gosa kooti? Kun gosa kooti. Wanta gosa koo ta'e tokko jechaa jira. Wanta gosa isaa ta'e tokko jechaa jira. Nutti maa jira? Kun gosa kooti jedha. Baay'ee gaariidha. Ammoo itti hafuun. Ammas maal jedhaa? Kun gorsaa kooti jedha kun immoo. Agartanii? Kun gorsaa kooti. Asitti maal jedha kun? Gorsa jedhamee ture? Gorsa. Amma aayoo dheeressanii gorsaa. Inni sun gorsa jedha. Kun gorsaa jedha jechuudha. Agartanii garaagarummaa qubee tokko. Garaagarummaa qubee tokkodhaan jechi tokko haga inni garaagara ba'uu danda'u nutti maacha. Ammas gara fakkeenya lammataatti adeemnu. Fakkeenya lammataatti adeemnu mee dubbisaa mee kana? Dubbisaa kana. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Sekeendii 3 isinii kenna. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhina manaa. Dubbistan jedhina manaa. Moo gaabaadha? Raa gaabaadha. Mora. Mora. Kunoo moo gaabaa raa irra butaa maadha. Kunoo maal jedhaa? Morma jedha jechuudha. Mora kan jedhuu fi morma kan jedhu ilaala garaagarummaa qubee tokkooti. Garaagarummaa qubee tokko. Amma gaa maal jedhaa? Kanaan morma kan jiru kanaan mee himuu ijaar. Maal jedhaa? Durba morma lama. Durba morma lama. Kun hiika mataatii qaba. Durba morma lama jechuun maal jechuu akka ta'e kun hiika mataatii qaba. Eeshi kanoo durba mora lama. Durba mora lama jedhama. Durba mora lama wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Durba mora lama wanti jedhamu hin jiru. Garuu durba morma lama kan jedhu jira jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Durba mora lama, durba morma lama jedha. Garaagarummaa qubee tokkootiin dogoggorri akka kanaa ni uumamaati. Dogoggora kana hambisuudhaaf immoo barachuuf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu kanaan nu dubbisuu ni dandeessu isiniin jenna. Baay'ee gaarii. Ammas kunooti. Kun maal jedhaa? Aagaabaa rii dheeraa. Kunillee aa dheeraa raan irra butaa tii gaabaadha. Amma kun maal jedhaa? Aarii jedha. Aarii jedha. Kunoo aartii jedha. Aartii jedha. Amma gaa maal jedhaa? Kun aarii keenya jedha. Fakkeenyaaf kun aarii keenya hiika sirriidha kun meedha. Kun aarii keenya jedhama. Dhugaatti garuu inni maal jedhaa? Kun aartii keenya jedhama agartee. Kun aartii keenya. Aartii keenya waan ta'e tokko nutti jechuudha. Kun aartii keenya jedha. Isitoo
kun aarii keenya jedha. Aariin keenya akkasitti dubbatamu jechuudha. Kun aartii keenya, kun aarii keenya jedha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru kana fakkaataa jechuudha. Ammallee kabiraa waliin ilaallu. Kabiraa waliin ilaallee amma kun maal jedhasitti kun gaagaabaa lee dheeraa. Gaagaabaa laa irra butaa mee dheeraa qaba. Kun galee jedha. Kunoo galmee jedha. Inni galmee irra jira. Inni galee jira. Garaagarummaan jira kanaa maali? Garaagarummaan jira kanaa maali? Maaludha garaagarummaan isaanii? Koomentii irratti yaada gabaabaadhaan nu beeksisaa. Kana bira dabarraa koomentii keessan irratti deebisaa eeggadhaa jechaadha. Ishi ammas kunooti. Amma kun maal jedha? Gaagaabaa laan irra butaa maan gaabaadha. Kunoo gaagaabaa laa gaabaadha. Kun maal jedha? Kun maal jedha? Sekeendii sadii isinii kennaa mee yaalaa? Baay'ee gaariidha. Kun gaagaabaa maa gaabaa galma. Gaagaabaa laa gaabaa gala. Amma gaa maal jedha? Kun galma keenya. Kun gala keenya. Gala keenya galma keenya. Carraadee kun iyyuu hiikni isaa rakkoon qabu. Gala keenya jennaa galma keenya jenna. Rakkoon qabu. Ol fidaa jechuudha. Ol dubbisa. Garuu agartan yoo ta'e garaagarummaa qubee tokkootiin jarri kun maal ta'aniiru? Hiika jecha garaagaraa uumanii jiru jechuudha. Hiika jecha garaagaraa nuuf laatanii jiru. Baay'ee gaariidha. Amma kun maal jedhaa? Duugaabaa raagaabaa. Kunoo duugaabaa raan irra butaa baan gaabaadha. Maal jedha kuni? Duugaabaa raagaabaan dura. Duugaabaa raan irra butaa baan gaabaa durba. Yoo kana dubbisne maal jedhaa? Dura durba. Amma isaan jira kun eenyutu durba? Asittoo eenyutu dura? Kun eenyutu dura jedhama? Kun immoo eenyutu durba jedha jechuudha. Garaagarummaan isaanii isa kana fakkaatu jechuudha. Garaagarummaan isaanii isa kana fakkaatu. Yaadaaf qeeqa yoo qabaattan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamuudhaan dubbisaa, laayik, sheer, koomentii godhaa. Barachuuf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan isin eegnaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal Anniversarii Yaaqoobiiti. Iddoo nagaa turaa aga viidiyoo biraa walitti deebinutti.